Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo nagaaf jaalalli keenya lafa jirtan bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu an tokkummaa showdha tokkummaa show YouTube channel subscribe gochuudhaan yeroo hunda akka nu daawwattan abdii guddaan isinirraa qaba yaada keessanis koomentii jalatti barreessaa like gochuun moo dagatina share waliif godha egaa tokkummaa shown sagantaa adda addaa irratti xiyyeeffate hojjechuudhaaf bifa haaraadhaan ka'eeti jira har'a immoo viidiyoo tokkoon dalagee viidiyoon kun bifa prankiitiini Prankiin kun sagalee koo qabbaneeffadhee akkanumaan mormaa kanas suutumaan jedheetan har'a nama tokko prankii godhe namnan prankii godhe kun Naawwii Jabalii wajjin haasuma akka eegasee waliin haasofnutti haaseetan maallaqa namaa akkasitti nyaattee jirta nama wayitoo waan akkanaa natti mate jedha Naawwiin kun takka of shakka takka dhugaadhaa jedha takka sobaa jedha maaliif anta akka nama gowwoomsee hin beekne waan ta'eefi Naawwiin waan baay'ee keessa fatanaa guddaa keessa gale jechuudha har'a mee Naawwiin maal jedhee maal gaafatama isa jedhu viidiyoo keenya hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa sana booda yaada keessan kennadhaa piraankoota hedduutu harka jira piraankii namoota nan shakkine jechuudha wantoota akkanaa takkaa dalagee hin beeku har'a mee namoota kana tarii waan kana hojjetanii na dhugsanii jiru akka riyaa tokkotti jedheetan gaaffii akkasii gaafadhee mee viidiyoo kana hanga dhumaatti hordofaa yaada achirratti koomentii jalatti barreessaan isiniin jedha gara viidiyoo sanaatti isin dabarsa. Hello Naawwii, salaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtaa Naawwii fayyaadha? Jirra wallahi akkama bibi. Wallahi jirra kunoo eessa badde guyyaa lamman kan ammoo anis nan badee atis hin badde. Si wallahi arabamatu biizii nu godhaa irti bara kana aramni akka nama naafatee mana keessa teessi akkuma waan tokko dubbatan hin jiru bakka. Baranallee kan na balleessisuma kana beeyti aramni gadi hin baanu bakka cinqii keessan jira gidduu kan ammaan immoo waa wayii dhagayetan bakka xiqqoosii gidduu kana siin barbaade ture beeytee kaleessa malee dheengadda waa wayii dhagaye bakka gidduu kana namni wayii natti barreessaa karaa messengeraa karaa feesbuukii kanaan dhufee natti barreessaa. Siisa maali jedhu laatu? Maaloo naan jetti beeyte mucayyoo wayiiti ergii qaataatii natti barreessiti beeyte mucayyoon kun bakka anis keessa seenee messenjera namaa kana ilaalu hin jettu egaa dalagaa waliin jiru biyya kanaasumatti beeytu. Rakkisaadha. Akkasitti na cinqiteennaan lakkoofsa keenyaa ergimnaa min maal jetti beeyte bakka maali nagaa miti hedheennaan bakka asumatti naa jomee lakkoofsa kee keessaan na ergii kana WhatsApp yookiin kan directan si bilbiluun naan jettee maali jennaan bakka waa wayitiifanii ajaa cimaa dheettee lakkoofsa natti ergee beeyte. Kaleessa malee dheengaddanaa bilbiltee sa'aatii asirii kana keessa bakka ati tokkummaadhaan naanee jennaan gooddanyaa Naawwiitii kanaaf anis si barbaadee ajaa guddaan sirraa qabaa jette. Maaliin jedheeni? Wallahi si wanni siin himtu kun woma yaani yoo waan ta'e walumaan mari'annee na jedheetanii moo si bilbilee beeytee maal ta'e jetti wanni siin jettu kun bakka beettee. Waayikoo dubbatti moo maanni wanti isaa? Wama akkasiiti gaa jiru biyya kanaasumatti beeytu na beeytee namni wal jaallataa walitti bu'aa yaani isiinis wama kanarraa kan isin haasoftu beeytee. Maal jetti maa addanaa baasee tokko maa inni maa naangalee wallahi wanti jettu. Wanta jiru natti jechuudha. Laa sin dhoksu beettee ani beettee maali gaarii yaani maal wal dhoksa gaarii yaan gaaddisa waliiti akkuma jedhani gaanis naman si jaalladhu keessaas tokko bakka waan akka kanaa ammoo beettee ani salaa bahuu isaan barbaadu hin jettu Naawwiidhaan ergii wal baree waggaa tokko Naawwiidhaan akkuma carraa taanee onlaayinii irraa wal barree taatee danuu walii taanee jirra sana bira darbinee qaamaan illee wal arginee jirra jettee milikkitoota adda natti himte beektee guyyaa gaafa ayyaana ramadaanaatti na bira dhuftu faa gaafa sana na biraa dhufee na biratti deebee nuti immoo sotoodhuma sana wal barre sanaan dura wal barree wantoota hedduu toleef hin jira Naawwiidhaan naan jetti nama akkasiitiin nama wal beektu qabdaa ati. Uzu billahi min shit. Mala sayirta tokke. Maali Naawwii ilaa yoo wanti yaani waan jiru
لا إله أن يكون يا إجتي كوتي بكتي بيتي يو وان تي إمورمني ماليف ولين فرودن دين يوان تي بيتي ما لانجت بيتا ماليف نسيد أكسا داريا سو وانت تكون برباج سو ناوي أرجع والبري وقعت كوجت وانتو تدادا تي في بق جاللا والقافني والبردفني ويا قاف ياناتي إني من أكيد فسنا من نابرد في سنة بودمو جيوتو مكان كيسة جت ولتبونه دران جلا مدرنا جت مالك أوي من نجارا جرا ناوي نكن ربي يسودي دفن بيتا بيا كنن ترى أما مودفني من أوي إنتو شتاجرا كستي مالك يرتونا لك إسنا جدنا مالن سيلك إسرائيل توبلتي جرى شوف ده من أبغى مالك كنا فدو يرو شراب نول كوبرنا تكوسي شراب نول كين ترى yeroo sana keessa akkasitti maallaqa wayna gaafate akkasitti naannoo riyaalaa kuma jaawee itti kennee jette. laal tokko an afaan illee jabaadhe seenaas akkan seenin haasofne hin beeyta dubbiin kana immoo yeroo naggeeffatadha goofsana dhowwaa jedha suma dhugumaa rabbii sitti maan ammana jaarrachuu miti mana isii keessa ta'aniif dur boqqolloo qabaleetti eeganu beeyta miti isii jaarradheen beewwan ergan biyya kana dhufe. namni suudii daa'ima namaa irra taa'ameti maalla isaa yommuu maallaqa dhalaa fuudheenii yeroo ol bahee waa hidhalaa dubbadhu nama beekaadha haa ta'uti amma yaada kana fudhattee jennaan yaani naawwisa kana ilaa waan tokko bachuu qabda namni jaallataan dhiisa yaani ilaa wanni kun ilaa anaafati beeytee keessattuu xiyyeeffannoo nutti kennamee jira maqaa nu balleessuudhaan nu arrabsu akka nuti qabamnu namoonni hawwan hedduutu jira beeytee maqaa kana fudhatanii bor nurraa gilindisuurra anis akka riyaa keetii tokkotti hin qaanfadhaa beeytee yoo maallaqa mucayyoo kana yaani liqiin harkaa fuudhee jette ammas na nyaatee jechaan jirtu beeyte yoo waan akkasiitiin nama harkaa fudhatte takkaa erga guyyaa isa otoo nan baraniin duraa dhiisiiti erga guyyaa gaafa qabartuuti anaa guyyaa tokko dalagaa malee taa'u na argite beeyta rakkina maalii jafeefani birrii dhalaa harkaa fudhee nyaadhaa in nyaata hin jenne bara amma maallaqa narraa nyaata hin jenne bara nyaata isa osoo hin taane mana ijaaraadhaan narraa fuudhee jette utuu siin narraa nyaata jette akkati dalagataartu nan beekaan barnaawwe birrii dhalaatiin mana ijaaradhee keessa taa'an yoo qadrii akkoon koo keessa teesse keessa taa'e maal rakkoo qabamaa miti naawwi namni fakkeenyaan mana tokko ijaaraa karaatti harkatti yoo hafe maallaqa naa liqeessi baatii kana booda baatii lammaan kana boodan sii kaffalaa jedha sun immoo dhimma jaalalaatiin nama itti wal barte hin qabduu biyya kanattati qabu nama gaafa dudhabeen dhalaa gaafa dhasiin gaafa dhumaa yoo rakkadhe yoo bifuu wajjin jirra ati yoo rakkatte nan gaafattu ati nama ijaazaa buufte hin qabdu jechuudha naawwi maqaa feesbuukasii maal jedha seen maal feesbuukasii miti ati anaafati riyaadhaaf naawwi anaafati koo waa wal dhoksuu miti bara amma furmaatatti argamsiisuudhaan wal gaafataarra ilaa yoo waan of shakkitu qabaatte naawwi xiqquma yaani anis jaalladheetan jira namni beeyte yaani wanni kun waan sirraan naawwi irraan bahe miti maqaan kun immoo maqaa kootiif kee keessattuu xiyyeeffannoo itti kennanii jiru hin beeyta miti akka jarri nu jibban waan isaan nu jibbanuuf hin beeknu argaa jirta siigalee kun immoo maqaan kee yoo borol bahe ana tokkummaatti ittiin qaanfata kanaafuu waan kana yaani waan of shakkitu xiqquma yoo jiraate maqaa sitti nama maamni si dhoksare ati yaani meetti yaadi yaani nama mormiin waan bor ta'uu danda'u tokko maaliif gara lamaan ittiin fokkisuu keenyarra ambari ilaalo waa tokko waan si dhoksuun qabu birrii namaa wanti nyaadhe tokko hin jiru birrii namaa jiinis immoo mana ijaarradhee dhaqee bor keessan jiraadha keessan taa'a jedhee wanti hin godhu tokko hin jiru an qaba waan kanatti quban qabu laalaan na bakka meemeen sadatti hima fidiiti guruutuma wadhiiti naawwiin anuguma an ijoollee keenya keessa afaansitti jabaadhe dubbachuu miti laa gara intalaattiin dhaqna intala wal dhoksuu miti ammas intala bira raquuf deemna naawwi wannati yaani isan si gaafadhu amma naaf deebisila xiqqoo siimee arraba kee keessatti deebisuufan hin jira an akka ijoollee nama manfowaa taa'e abbaa barbaade kufuunsa nyaachuu wallaalee miti umurii koo kanaan yoon barbaade gaanchafsa yoon barbaade re'ee jalan deema yoon barbaade gaala jalan deemati akka hojjetattu nan beeka naa hojii keenyatti lakkaan an hojiidhaan ijoollee biyya Saawudii keessaa simma daala tokkoffaa sadarkaa tokkoffaatiin silaala maaliif osoo dargaggummaa qabdu osoo foormii ajaa'ibaa qabdu osoo waa hunda beeytu baadiyyaa takka re'ee jala deemte takka tamira jala takka istiraa takka wannati hin dalagin hin jiru nan beekan ijoollee biyya Saawudii keessaa eenyuun dalaga ta'uu dhabe naawwii Jabal hin jedha ragaan sii ba'a
amma bar maallaqa manfaataa ina nyaatee miti wannichi kun akka jaalalaatiin walitti dhufne ergii walitti dhufneen booda mana wayin jalqabee karaatti na jalaa fi maallaqa xiqqoo naanqatee naa liqeessi maalin si liqeessaree bultii jarrachuuf deemnee dhinaan yeroo sharafni ol ka'u sana maallaqa wayin harkaa fuudhee amma immoo jaalala isaa sana harkaa diigee sana durallee waan hedduu ta'eef hin jira waanan duraan ta'e sana sitti muun barbaaduu naan jette naafa kaffaluu miteetti maallaqa isa riyaalan irraa fuudhee kana naafa kennuu jette. Ina tokko yaani waan kana quba hin qabu mucattiis dawwariitti ani sitti nasaba yoo jiraate caalaa namman jaalladhu hin jiru binku yoo na mudatee jiraate walumaan xumurraa maan rakkoo qabama. Ani koo kanan si dawwalee naawwi kana amma beeyte amma xiqqoo si yaani arra ifa bootee cabsite natti muun dandeessu akkan argaa jirtu yaani akka jaalalaatiin nama waliin tarii jejjette natti fakkaataa beeyte yaani kun inuma jira sirratti hin baane naawwi koo anis immoo wannan sitti dawwalee fi mucayyoon kun qaata natti bilbiluu jalqabuun si beeyte ani eenyu si jedhee dhuman dhiise beeyte isinis maali beeytaa ati tokkummaadhaa jette na gaafatte eeyyen jedheen lakki lakkoofsa keessoodhaan na ergee lakkoofsa kee na ergee sitti naa jumette asiin naasoftuun lakki lakkoofsa kee na ergette na giddisiifte beeyte ammas immoo mucayyoon kun hanga tokko si tiksitee jirti beeyte yoo wanni kun keessa jiraatte ani riyaa keeti beeyte waan barbaade sirraan kaffala yaani wanni kun maqaan ala ba'e silaa namni maaliin ajandaa godhu maaliif naawwii jibbisiisu maaliif naawwii itti duulchisu bakka hin beeytamiti jiru onlaayinii kana kanaafuu jechuudha keessaan hin fixe dheetani garuu maallaqa kana si nyaatte irra deddeebi'ee si gaafataan jiru atutu waan kana goote tokkoon natti himta nan beeka garuu tarii akka carraa tokkeetta amanteettaa dubbii kana ati naawwii maallaqaa namaa hin nyaataa jetteetta amanteettaa ambaratu namni biraa na gaafate ofii shakkuyyuu ati na gaafachuu kee ofuma na shakkisiise deebi'eetuma of na shakkisiise beeytaa. Namni akkamitti waan hin hojjennetti of shakka naawwi waan hiriyaadha jedheetan si gaafataa jira isinis hiriyaadha jettee akkana jaallattu itti himtee turteen si aduraan si galee namni akka hiriyaatti jaalladhu mucaa sanaa namni abdadhu mucaa sanaa jedhaa har'as immoo iccitii isaan dhoksite dheen sitti maa jira naan jette mee akkana caalaa akkamitti maal jedheeni bakka yaada akkamiin godhadhagaa yeroo naawwi waan akkasii akkamitti shakkuu dhiisettee tati. Anin beeku mee haa ta'uuti mee waanuma hundaafuu sittis deebii gaafadhutti anis yoo mee anin beeku waan isa kanan beeku isinarraa bakka waa tokko waan na gaafadhu hin qabdu. Okay, akka goonu naawwe mee waan kana mucayyoorraa sinan bara atis sirriitti of qulqulleessi. Ati waan kana goote yaadu ani naawwiin utuma godhe naawwii gilsanya akka ta'e nan beekaa beekte naawwiin qabii achi qabii hin beeku beekte nan beekan utuu goote godheera naan jettaa beekte garuu ati yookiin naqaanfachuurraan isa ta'u tarii wannati qaqqabataa jirtu kanaaf hin wallaale beekte. Naawu. Qaanfadhu goonaan hin qaanfadhu waanan godhe tokko takkaatti waanan hojjedhu tokko takkaatti qaanfadhee hin beeku jireenya koo keessatti hojjedhe miti ittiin qaanfadhu. Ikkoo mala kee keessaa wannan jaallu naawu isa kanaayyuu hin bara. Naawe. An erguma biyya kana dhufe hin beeku laatu dubbataa jirtu kun naan galle an takkaan birrii shan birrii nama alhamdulillah nyaadhee hin beeku an naan galle wanti itti dubbataa ta'uun sumayyuu. Ikkoo ani naawwi akkati ofitti amanamummaa qabduu fi waan tokko irraa achi siqxee as hin siqne nan beeka akkoo amala kee keessaa wannan jaalladhu yoo kana garuu waan kana beeytee yoo goote jiraatte godheera waan akkasiiti ikkoo akkuma siin amma jedhaartutti karaa liqii maaloo jedhaartu kanaani yoo ta'e jiraate waan kana walumaan taaneeti dubbii kana cufnaadha kanan barbaadaa jiru beeytee wanni kun gaafa onlaayiniitti ol bahe hin bareedudha naawwi. Sigalee garuu amma wannan sirraa argaa jiru qaqqabannaa kana qabdaa beeyte tarii waan kana mee itti yaadee buliiti bullee baruu wayyuu. Itti yaadaanis mucattiitti deebiiti mee dhugaa seerraa bare anis itti yaada. Mucattii fidee dhufu. Fidii wattu mee dhaqiitii. Bor. Bor fidii wattee rakkoo qabu fidii.
boriin fidee dhufa mucayyoon hosiin kan amante gaa utuu amma natti miti irra caalaadhaan mucayyoo dhaqee gorsee waan ta'e silaa dubbii bor fixuu dandeenya garuu ergeeti amma lakkii waan akkanaa mucayyootti nu fide nuti afaanuma tokkoon amma yeroo isiin sitti mattu dhugaadha itti yeroo tarii na jaallattee handi deebiloo kee jenna maallaqa koo nyaata jechuu dandeessi kanaaf immoo namni gaafa walitti dhufe dhugaa jiru waan bartuuf mucattii fidii wattu gabaabinumatti boru. Ekkoo dubbiin kee sirriidha beektee namni gara garaan oggeemmatu dubbii faallaa namatti mataa beektee inni tokko miiksee mataa garuu ergiyate waan kan ofitti amanamummaa qabaatte bakka mucattii sana bor fidee dhufuu wayya kalaas. Ayyee akkasuma nu wayya rakkoo tokkoon qabu. Galatoomi daawwi Piraankiinsi godhee ekkoo baay'ee galatoomi ofitti. Akka tinan shakkine nan beeka takka akka tinan shakkine akka waan sobaa sitti naasofne akka ti beeytuuf anin har'a naawwuma kana irratti piraankii jalqaba jedhee tan si gowwomsuudhaan dhufe galatoomi amanamummaati qabduu fi akka ti wallaahi billaahi rabbii kiyyatti kakadhe jechuudha. An haaluma kamiin keessatti naman hamma kan kee kabajuun qabu haasaa ati na gaafataa jirtu kana awaan jabaadhe siin loluu dadhabe akkuma nama loluu dadhabuun koo kabajaan sii qabuufi bara ati jammarteetta jechuudha. Akka tina shakkine nan beekaanis har'a naawwii jabal piraankii gochuun qaba naawwii irratti piraankii eegaluu qaba jedheetani gaaffii kana siif dhiyeesse maaliif namni nan shakku beeytee takka waan akkanaas hin dalagu har'a naawwii kanarraa dalaguu qaba jedheetani silaa sittiin cimsaa beeytee waan ansi jaalladhuuf immoo amma tokko sirraa kaffafee. Ayyee jedhii mamasii godheera jabaadhu bakka namni hundiyyuu nyaatameera garuu bakka namni hundi si amana waan ta'eef du'eera namni firaan kee hin goone hin jiru kana booda dhuguma rabbii. Galatoomi viidiyoon kee kun hin ta'a piraankii namoota hedduu bifa kanaan jechuudha hattuun bifa kanaan baafama abbaan dhugaa bifa kanaan adda baafama jechuudha gidduu kana. Galatoomi ulfaadha ayyee. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota tokkummaa shoo guyyaa irraa naawwii wajjin piraankii kana fakkaatu hojjennee piraankii kana miidhagsee iyyee fakkeessee dubbachuudhaaf naawwiin kun baay'ee na kabaja laafeffadheen qabbaneeffadheen akkuma duraan dubbadhutti naawwiin kun akka inni nan shakkinetti irraa dubbadhe jechuudha innis nan shakku waan akkanaa sanis dalagee waan hin beeknee fi akkuma nama sagalee qabbaneeffadhee jechuudha ta'u iseetti miidhagsee dubbachuu dhiisee tan bifa kanaan hojjedhe jechuudha. Gara piraankii lammaffaatti immoo haala ajaa'ibaatiin nama biraa qabadhee isinii dhufa piraankota hedduutu na bira jira piraankiin namoota baay'ee godhee viidiyoo lafaa qaba jechuudha maaliif akka inni bor narraan barreef anis takkaa wantoota akkanaa dalagee waan hin beeknee fi isas isin biraan gaa tokkummaa shoo subscribe gochuudha yeroo hunda hordofaa qophii keenya hordofaa qophiin keenya bashannansiisuudha qophiin keenya wantoota adda addaa irratti xiyyeeffata oduulee gaggabaaboo isin biraan keenya oduu ispoortii isin biraan keenya piraankota adda addaa jechuudha namoota nan shakkine tarii namni waa namarraa nyaatanii jiraatan dhoksanii jechuudha as keessatti naaman waan ta'eef akkani yookiin piraankiidha jedhee hin gowwomsine waan beekanuuf iccitiin garaa isaaniitti qaban yoo jiraate natti of shakku jechuudha dafanii nama walitti bu'an yoo jiraate of shakkaniitu dubbii isaanii natti matu jechuudha akkana ittiin iccitii nama keessaa yaasaa namoota tokko keessaa iccitii akkasii fuudhee jechuudha naawwiin garuu amanamaadha. Piraankiin naawwii irraa kun piraankii ajaa'ibaati piraankiin naawwii kana jalqaban godha jedheetiin godhaa jira piraankota hedduutu na bira jira torbanii yookaan guyyaa 2 gadi isiniin dhiisa tokkummaa shoo subscribe gochuudhaan hordofaa daawwadhaa viidiyoo kanas like godhaa comment kana jalatti yaada keessanis barreeffadhaan isiniin jedha nagaa naataa galatoomaa isiniin jaalladhaa ilmaan oromoo hundi keessan